Nagaan Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu hunduma keessaniif abaayyetu. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota TV Galata Waaqayyoo hunduma keessaniif bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyo isiniif abaayyetu. Akkuma beektan ani raajii of kalaa ejjetaati. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos nu gargaaree hojii babal'isuu wangeelaa irratti karaa adda addaatiin hojjechaa jirra. Hojii babal'isuu adda addaan kan nuyi hojjechaa jirru karaa dhuga ba'umsaa, karaa TV mo'aa, akkuma kanallee lallabaa fi barsiisaa garaagaraatiin hojii wangeelaa hojjechaa jirra. Guyyaa har'aatiif dubbii jabaa tokko qabadheen fuula keessan dhufee jira. Dubbii sanatti utuu hin darbiin dura dubbii Waaqayyo kee iddoo tokko dubbifannee walii wajjiniin dubbii sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbifannee kadhanneeni gara ergaa kootiitti darbaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin akkasidha. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 4:3 irraan dubbisa. Akkaedha. Ammas Waaqayyoo warra Yihuudaa fi warra Yerusaalem keessa jiraataniini bajjii qotaati sanyii itti facaasaa malee qoraattiitti sanyii hin facaasinaa jedhe jedha. Bajjii qotaati sanyii keessan itti facaasaa malee qoraattiitti sanyii hin facaasinaa. Sanyiin tokko yeroo faca'u akka inni biqiluuf, akka inni ija ga'aa kennuuf, akka inni caalaatti bu'aa buusuuf facaafama. Akkasin ta'u yoo ta'e kisaaraadha. Bajjiitti yookaan lafa hin qotamin callisanii sanyii facaasu osoo hin taane qoraattiitti sanyiin facaafamatu hin taane qotaniitu itti facaasu. Bajjii qotaa lafa midhaan baasuu danda'u qotaati sanyii itti facaasaa. Qoraattiin midhaan hin magarsuu jedha dubbii Waaqayyoo. Sanyiin nuyi facaafnu ija ga'aa akka godhatuuf, sanyiin facaafnu ija gaarii akka kennuufi bajjiitti facaasuutu nurraa eegama. Gaafa waan akkasii goonu hojiin Waaqayyoo akkaataa addaan hojjetamuu danda'a. Namni kamillee sanyii isaa akka facaasu, kennaa isaa akka kennu maasii Waaqayyoo irra oobdii Waaqayyoo keessatti dachaa dhibbaan akka galfatu jaalala Waaqayyooti. Egaa dubbiin kuni kan inni dubbatu warra Yihuudaa qofatti utuu hin taane nutti dubbata. Bajjii qotaa sanyii itti facaafadhaa bor akka nyaataaf isinii ta'uuf jedha. Namni sanyii isaa facaafatu dachaadhaan argata. Baay'iseetu isa durii irra caalaatti argata. Maaliif yoo jettan haala mijataatti facaase waan ta'eef, lafa gaarii irratti facaase waan ta'eef. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Egaa dubbiin an qabadhee guyyaa har'aa dhufe akkuma beekamu TV'n keenya karaa foddaa TV mo'aa namoota baay'ee bira ga'aa ture. Hojiin gurguddaan babal'isuu wangeelaa ittiin hojjetamaa ture. Mishineerummaa gurguddaan ittiin hojjetamaa ture. Lubbuu baay'een ittiin Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhachaa turan. Iddoo adda addaa irratti hojiin aangoo gurguddaan ittiin hojjetamaa ture. Dhuga ba'umsa babbareedaatu jira. Barsiisi wangeelaan irratti kennamaa kan ture. Lubbuu haaraa hedduun gara Kiristoos ittiin dhufaniiru. Haa ta'u malee TV'n kun egaa akkuma beekamu qabeenyaadhaan kan inni socho'u. Qabeenyaadhaan socho'a. Waldaan keenyaa waldaan kiristiyaanaa Galata Waaqayyo addunyaalessaa kan isheen jirtu naannoo Ashawaa Meedaati. Naannoo Gabreelii jechuudha. Waajjira poolisii harka bitaadhaan meetira 100 seennee argamna. Haa ta'u malee mataa isheetiin illee hin qabdu. Kiraayii irra kan jirru. Kaffaltiin kiraayii, kaffaltiin hojjetaa, kaffaltiin adda addaa baay'een jireenya keenya irratti dhiibbaa waan uumeef haala kana irratti hundaa'uudhaan karaa TV kanaatiin deemuudhaaf xiqqoo ishee nutti ulfaatee waan jiruufi namoonni sanyii keessan bajjii qottanii irratti facaasuu barbaadanii biyya garaagaraa teessanii iddoo garaagaraa teessanii hojjechuu kan barbaadan irratti hojjechuu kan barbaadan biyya alaa biyya keessaa teessanii irratti hojjechuu kan barbaadanii sagalee kana akkuma dhageessaniin hojiin kun hojii Waaqayyoo akka ta'e itti amantanii hojii kana wajjin akka hojjettan beekumsa keessaniin, gorsa keessaniin, qabeenya keessaniin, dandeettii keessaniin waan Waaqayyo isinii kenne beekumsa keessaniin akka hojjettan nu gargaartanii. Hojiin babal'isuu wangeelaa kun karaatti akka hin dhaabbanneef harka mirgaa akka nuu taatan. Ayizoo isinii wajjin jirra akka nuun jettan. Nummoo waan nurraa eegamu hundumaan maasii Waaqayyoo, oobdii Waaqayyoo hojii babal'isuu wangeelaa kana akka hojjennu nus addanumaan waadaa isinii galla. Isinis karaa keessan nu bukkee akka dhaabattan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalalaan isin gaafadha. Egaa hojiin Waaqayyoo hojjetameen dhumu. Hojiin Waaqayyoo hojjetameen dhumu. Inni kaan dafqa isaan hojjeta,
inni kaan humna isaan hojjetaa, inni kaan beekumsa isaan hojjetaa, inni kaan dandeettii isaan hojjetaa, inni kaanis waanuma danda'uun hojjeta. Obboloota koo isinis waan dandeessaniin akka hojjettan Waaqayyo Gooftaan guyyaa har'aa isinirraa barbaadaa jechuudha. Biyya barbaaddan jiraadhaa. Waan humni keessan danda'een nu bukkee dhaabachuudhaan TV'n kun akka inni dhaloota hundumaa bira ga'u kabajaan isin gaafannaa. Akkaawuntii asii gaditti argitan kanarratti nu bukkee dhaabbachuudhaan hojii babal'isuu wangeelaa waliin akka hojjennu jaalala Waaqayyootiin isin gaafannaa. Akkuma kanallee keessoo waldaa keenyaa babbareechachuurra waan jirruufi haala keenya nu hubattanii nu bukkee dhaabachuudhaan hojii kana walii wajjin akka hojjennu adaraan isiniin jechuu barbaada. Adaraan kun adaraa kootu hin taane adaraa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isinitti kennateedha. Waaqayyo bara keessan guyyaa keessan yeroo keessan naaf haa eebbisuu in kadhanna. Daqiiqaa xiqqoo Waaqayyoon kadhanna. Abbaa Gooftaa keenya danda'aa bara baraa ogeessa waaqaaf lafaa si dinqisiifanna. Arjummaa keef jaalala keef waaqummaa keef gooftummaa kee hundumaa fi maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana immoo hojii babal'isuu wangeelaa hojjechuudhaaf hojii kee Waaqayyo isa jalqabne kana fiixaan baasuudhaaf warra sagaleen kun bira ga'e hundumaa yaada garaa isaanii dadammaqsite kennanii eebbaa akka fudhatan bajjiitti sanyii facaasanii dachaa dhibbaan akka galfatan maqaa Gooftaa Yesuusiin lafa isaan jiranitti isaan yaadadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa isaan jiraatanitti isaan yaadadhu. Harka tokkoon facaasanii harka dhibbaan akka galfatan, harki isaanii akka eebbifamu, hojiin isaanii akka eebbifamu, yaadni isaanii akka eebbifamu, ilaalchi isaanii akka eebbifamu maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala keessa guddaa nuuf haa ta'u. Hojiin babal'isuu wangeelaa inni dhiibbaa guddaa uumu, hojii seexanaa diigu, hojii xibaaraa diigu, hojii dukkanaa diigu sun maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kana gara keenya akka ta'u, hafuurri keenya cimaan gara keenya akka ta'u, harka keenya mirgaa akka nuu taatu, akka nu gargaartu, nu bukkee akka dhaabbattu maqaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Wanti biyya lafaa kanarraa ka'u hojiin kun akka hin hojjetamneef dhiibbaa kan uuman maccaa hafuurota ammeenyaa kan itti qoosan, hojicha akka hin hojjetamneef qoosaa adda addaa kan qoosan, kan abaaran, bal'achuu wangeelaa kan jibban, kallattii adda addaa yaada namaa kan hidhan, eebba namaa kan hidhan, kakuu namaa kan hidhan, karoora namaa kan hidhan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraanaman ta'an irra lafaarraa garaa lafaa jalaa samii kana jalaa humna maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabanaa ta'an harki hiixatee akkaawuntii kanarratti galchu, harki hiixatee waldaa kana bukkee dhaabbatu maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Karaa beekamu karaan beekamne haa eebbifaman. Ol galanii gadi ba'anii haa eebbifaman. Taa'anii kaanii haa eebbifaman. Dukkanni isaanii ifa guyyaatti geeddaramu. Maqaan kee waaqaaf lafarratti kan jajame haa ta'u. Waan haaraa godhii galateeffame. Waan dinqisiisaa godhii galateeffame. Lafa isaan jiran, qixa isaan jiranitti bu'aa ba'iin isaan qabu. Haalli kan isaan danqu, akkaataa jireenyaan kan miidhaman, haala barichaan lolamaa kan jiran harkaa ba'an, harkaa ba'an, harkaa ba'an maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa maccaatiin. Ameen.